بيتي أوروميادا ما في أوراميا بيتان أنا أوروميا بيتين يونين تينيف قبرون ما جلجت أوروميان أوراميا جنب لسه قافي دائمنكم قافتو أوروميا يوم بلسومتي أوروميا يوم قبرون ما جلاباتي فريقا قافي قرتي مر أورومو لالتو ديبسا إسيتيف أوروموني تفتنوه إفاقا فنوهن سننجا فنجلي ددا قبرون ما دا اتفوفا جرا وريقا هداواتو كفلمي أمالي كفلما جرا يا سبكو قبرون مان إلى هنگا أمان تنا ماليف قنية أمتا تينيا ببا جراتي يوم بلسوما بان قافين توني في تتنفكاتو للوتا أماتي متي دائما قدنا الرجراني قافتا جرا أوروميا مال eeysatti argamtu qabeenyi isii maal faadha ollaansi eenyu faadha maaliif bilisa bahuu dhabde yoom bilisa baatiin gaa'etii daa'imman guddina irra jiranii gaafii tanaaf deebisaa dhabnee jirra hanga ammaan tanaa qabsaa'onnii fi sabboontonni gaafii tanaaf deebisaa hatattamaa sabni isaanirraa eega kanaafuu istuudiyoon lagamixee gaazexeeffaa beekamaa Jaafar Aliitii wajjin tahanii soora isa abbaa gadaa durataa ulfootii fi durataa afidootii wajjin gaafii fi deebisaa godhan keessatti deebisaa qabanii wal turtii gaariin isinii hawwa. Akka sabaatti Oromoon eenyu jedhame akka biyyaattis eenyummaan Oromiyaadhaa osoo hin dagatamin gaafa Afrikaa irratti Oromoon abbaa biyyaa qofa osoo hin ta'in abbaa qarooma hangafaatis akka ta'e sirna gadaadhaatiin achitti ragaan biraa nu manafini. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jee gootummaadhaan falmachuun uummata kanaatis kan maddu bu'uura kanarraa hee. Lolli walloo harka muraadhaa fi harma muraan arsiidhaatis ta'e caliin calanqoo wanni mirkaneessan kanuma. Eega Oromiyaan Habashootaan weeraramtee Oromummaan Itoophiyummaadhaan hagoogamtee asis ta'u Oromoon takkaa duwida shiireessee bitameen beeku. Kanaafis fincila ijoollee baalee gootummaa ilmoo qilxuudhaatii fi qabsoo hidhannoodhaa tanachi asiitis maqaa dhadha'uun ni danda'ama. Namoota hin goomne kanneen abukaattoo mirgaa ta'uudhaan beekamanii fi umrii isaanii guutuu qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif gumaachaa jiranis miilanaan yaadachuun barbaachisaadha. Akeekni maxxansaa tanaatis hundee isaadhaa fi hoogganaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa tokko wajjin wal isin barsiisuudhaafi. Amat 40 oliin qabsoo irra jira. Arrallee khaleenatti fakkaata. Khaleellee saafawa. Jaarraa abbaa gadaa kan beeyne jiraate osoo hin ta'in
ilmoo qilxuudhaatis ta'e waaqoo guutuudhaatii fi kanneen biraatis miilanaan yaadachuudhaa fi keessumattuu wiccittii qabsoo tanaa takka takkaas miilanaan adda baafnee abbaa dhimmaarraa hubachuudhaaf yaaddameeti. Bakkeen itti dhaladhe Oromiyaa bahaa kutaa Harar konyaa gaaraa mul'ata baadaa kurfaa jallee araddaa waldee raammis ganda mutiir gorrooti. Umriin tiyyalleen toora 60 ni geessi. Hoogganaa fidoodhaa durataa ulfoodhaatii fi sooressa Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin maal hojjechaa turtan gaafa barattanis ta'e hanga qabsoon eegaletti ijoollummaadhaan waan hojjechaadhaa turtan akkam keessa akka turtan yoo ibsitan. Ani barnoota baadiyyaatti barnoota islaamaa eegaan fidee magaalaa dhaqeetiin barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota Itoophiyaadhaa seene Habashaa kana seene achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa biyyaan itti dhaladhe sanitti arge hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaatti dhufte jechuudha. Akkasittiin duuba kaniin keessa dabre hundi qilee natti taatee na keessaa cobte akkaan gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafte. Hogguusin geerara tokko yaadadhe geerara nama keenya. Baruu bariisooyyee galgala galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate addaa du'aa filate. Yoggaan geerara kana caqa qalbii keessa yaadadhe akkaan waa takkaan malatti ka'ee lubbuuti jira. Dantaa tanaaf kan nu goote. Mee achiin duratti gaa ijoollummaadhaan namuu hawwiidha qaba. Keessaa mana barnootaatti gaafa guddatan maal ta'uu feetan jechaadha barsiiftonni gaafatanii namuu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maaliin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kun waan diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarra dhugee jechuudha gaariitti dhagahe. Raammis kana Amaarri gaara mul'ataa gaafa xaaliyaan san gaara mul'ataati baqateeti ilmaaf ilmoo fuudhatee laga raammis bulu. Honyaa oborraarraa isa akkasii godaaneeti laga bu'e. Bakki itti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata jechuudha. Bakki inni bobbaan isaa tamiilaa salphaan deemtu tuni ganda keenyatti dhaabbate. Waanuma inni gaafas nama keenya godhe hogguun qara'uus hoggumatti hundaa oliin duraa mul'atti jechuudha. Saniif guyyaa tokko yoo gartee uummata kanaaf falme dhiiroo. Danda'a jechuun yaadu ture. Gara biraatiin warri dur isinii hojii baratanis akka seeneessanitti gaafuu mana barnootaa jirtanuu waan takka takka hojjechaa akka turtan mana barnootaatti akka waan hawwisoo sochii takka takka qabdan jaama mee sanis yoo nu ibsitan. Akkasittiin gaa tabiraata namaa sana laaleessitu. Nuti amatatti waliin dhufneeti maallaqa hanga xiqqishaa qabnu nu shilingii jennaan cinaa shilingiidhaa tana baafnee waan dhudhuganiif waan nyaatan kana bitnee ayyaana godhaa turre jechuudha. Kanarraa namoonni taphata sabni hundinuu dhufeetuma gaafatan guyyaa san taphachaa oola. Sanuma guddaa kana 2 miliyoona kana maaltu waan kana godhuu nu dhoorge maaltu afaan kana akka gaarii sodaan malatti dubbachuu nu dhoorge. Andanya mangati tindubban, baka hubbat tindubban, baka jelat tindubban. Hai mahal moni kana nu godhe. Katiin gurbaa ko wajiban ko jigal laawatu bintuni. Mee haatti walii gallu haa wal mari'annu jeegaa gurbaa kana Muhammad Ahmad jani mana tokko wallaa ulku takka uffanna. Akkasitti waliin haasoyne akkasitti ka ijoollee teenya tani elementary jirtu nama gurguddu mareeta qaba waan elementary qara kana hunda ga mataan isaanii ni beeka ga hunda waan himaniif ni galtiifi. Akkasii waliin dhufnee aboo maal ta'uu qabnu maal akkamii waan kana jijjiirra jennee magaalaa keenyatti walitti qabne nama 50 ol taana ammoo asitti yoo walitti dhufne duuba bineensa kun jala deema maali ataadii ajjiramoo maali walii yaatan namaan jaa dirree kubbaadha inni kun hanga taphata kun ni haasawa. Kanarraa warri gaafas hojii ture Dr. Muhammad Hassan faa Abdii Xahaa Abdii faa jara kanaan hojii ture jechuudha hojjaa sana isaa wajjin mariin akkanaatu hin deemne wal mari'annee akkam taana maal nu wayi akkasitti gaa gurbaan tokko karaa gursum kana
dhufeetuma maal jeenu teessuma san keessa ture farda abbaanti keen darbate ammiti dhagaan darbate afaan kana nuu xiqqeeti namuurra walii galan afaan kana nuu xiqqeeti kaafnee hirriibaa kaafnu haadaa miilaan dhaabbatee deemu jennee qabal haasoy akkasitti duuba gaa maalitti firraa kaafnu baatii arafaa ta'a deemtu tana baatii sadii hafee fi baatii sadeen tana keessatti waan namni arku takka agarsiisa goonee qopheessinee haa agarsiifnu uummata afaan keenya kan akkasitti gaa qopheessinee qoree gartee ayyaanaa sanii dhaqeeti arraboo kanuutu wanni qaba waan garsiifnu qabna jennaan jarri ajaa'ibaniitu haayidaa biraa jedhani sunummaa nu godhaa jenarra nam tokkollee nu malee ni dhaabbate jechuudha. Laakiin nuti wanni nuti dhagahamu ture qabbana boo orma kana maa nu fita kanaaf nu yaamtanii nu hin jaani jennee harki keenya kun hadiida taheeti kana bobaa keenya ooyesuu turre jechuudha. Akkasi gaafaane afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin guyyaan arafaa kun maal akka ta'e himne jechuudha. Guyyaa akkami maaliif namni kabaju. Kanarraa kaafnee gaa'e itti aansinee dhiichisa isin garsiifne dhiichifni kun nama goobaan galatee dhiichisa nama duulaa galee dhiichisa. Nama waan takka gaa uummata akka goggodhee dhiichisa jechuudha. Akkasii gaa dhiichisa kana fidanii irra dhaabanii. Sana namni kun kan dhufe kun namni Amaarri keessa jira namni hundi sabni hundi keessa jira. Ka'aniitu boqoo'ee namni kun dhuma. Maaliif guyyuu nuun finne waan tan? Maaliif guyyuu kanatti nuun bohaarsine jedhee namni gammadee dhiichisa sanboota xiqqoo xiqqaamne nu bohaa'ee. Sanboota akkatti intala walii kennanii fi abbaan intalaatii fi gurbaan intalaa kamitti addaan walirraa intala walii kennanii hojii isaanii akkaataa isaan itti hobbaatan tartiiba san ni goone. Kanarraa baanee maal? Intala butuu jedhanii biyya keenya jirti wanni butinsaa kun jira. Kuni gaammaa abooyoo kana goone akkami. Akkasitti dhiiruma qolootti keenyee nama 5 akka nama magaalaa gala yaa'uu goone gurbaan tokko ka'ee gaa dardaraan karatti eegee intala butee nuti mixeeyyoo gurbaadhaan hanguma dandeessu iyyi jenneen hanga namni kun gartee kursii irraa ka'u takkatti. Gurbaan itti gadhiisee iyyasan kun itti gadhiisu baaraganii waan gartee namni kun hundi maal lafaa haquun ta'a jira haquun ol haquun ta'a jira. Mixeeyyoo lafarraa harkisanii kasitti isteejii mana sinimaa kanarratti nadabaa mana sinimaatti ol baasanii achirratti gaawwanni gaafatanii argame akka namni kun ilmaahu imma ifirraanfatanii akka waan haaraa amma samii gabbu'eetti namni sun guyyaa sana akkasitti waan san daawwachuu turanii. Sanboota mixeeyyoon kaateeti fedhiisiitiin malee butamtee fedhiisiitiin malee namnichi isiin hin feene deemeeni numa boochi boo'insi kunis qofluma idaa jechuudha namni kun mogoo namni ogguu isiin mixeeyyoon boochees. Akkasi fuudhanii mooyyee duraanuu finnee jirra mooyyee dhiyeessinee fi mooyyee fuutee gurbaa ergite gurbaan eessuma kiyya Ibrahim jedhanii eessuman taafi amma akkasitti gaaguu mooyyee sanatti irkisan namni gaa lafumaa akkasii goone waan tana warri beekeessa beeku gooseene gurbaan kun ispoortii godhaa miilli isaan kana gaa Ibrahim jedhanii fuudhee mooyyee rabbeera laa hawla walaa magaalaan kursiin caccabuu keessa jechuudha namni yaa'eeti garaa qabee qofla jechuudha namni kun nama kursii irraa haanii gohan jechuudha. Qaamni keenya mana reefu qabbantiin irraa deemte. Akkasii qaala jirraa baanee duuba agartanii waliin jenne numaatu afaan kana awwaale firdii fitti goone. Bilisummaallee akkasuma jechuudha. Bilisummaa numaatu dhiise malee silaa bakka takkaa lafaa haanee irraa namuutu hogguu bakka takkaa waa kaan jennamu walii dirmanne arra jiraatu naaf hin jirtu jechuudha haalli irra dhaabbate kun hin jiru jechuudha. Numaatu saniis if godhe abbaan if godhe if hin dandamu jenna if hin hambifne. Akkasitti Ibu ijaarre anana filanii gurbaa ama kanallee caanaa godhanii akkasii gaamma wanummaan nuti dhalatte jechuudha. Amma gaafa sana Afrikaa keessa gidee namni bilisummaaf tattaafatu jechuudha. Waan kana gaa gurratti ni dhageenya afaan Arabaa kana gurbaa tokkotu dukkaana qaba hedduu beeka afaan kana goo BBC'n dubbatte nuuf hime jechuudha. Arabiyya kana maadha bilisa baate Jazaa'irtu bilisa bahe. Kana keessaan duba nuti illee silaa hoo saboo kam ta'an yookaan akka kana barbaanne numa sa'aatii miti jejjenneetuma wal yaadachiisuu turre jechuudha. Akkasitti gaa dubbii haala kanaan gaa hoggaa karaa yaatanuu maal hojjechaa turtan makiinaa fa'aa akkasii amma ga'anii dubbiin nuti nu kaase jechuudha. Aadaa tana haamulli ani guyyaa tokko fuudheetiin karaa walaas tolfadhee qashaas tolfadhee maali halawalaan kun sibiila dhagaan dhawanii ibiddarraa baasanii kana fudhadheetiin saantiima 75 kafalee fooqii hore raasotee laala kana gubbaa hore bakka faranjii fi amaaree bakka nuti wal dhufanii wal dhugan kana
yokkaan haraan garanjaataa hiyya kan dura kaa'ee wanna kana tumuun seene duuba billi imaan namni asuma garagalee ani isaan hin laalu tumee dinaa qabachuu dide dirqi qabsiise ogguutan afuufeetiin gaa ibidda qashatti akka qabatu godhee tijaaraan dhugee akkati qashaa kiyya keessatti deebbadhee ka'ee biraa kutee jechuudha. Gara haadhi ammaas dumartii teenya tana namni hin beekne hin jiru. Akka hamatti namni cunqurfamanii jiran jechuudha. Makiinaa hora namni teessisu hin jiru. Namni kottuu addee ol kottuu taa'e iyyuu hin jiru jechuudha. Kan akkam goone namni tokko gadhiifneeti dirree dhawaa dhaqee dirree dhawaa irraa hanga awwadaa'ii dhufa jechuudha namni kun. Karaa kana keessatti hoggumee qaatam ka'eeti teessisa dumartii tana ta'anii deemta dirree dhawaa deemtu akka biraatti deemtu. Ayyoo kottaa. Ammaas ni ka'a. Gurbaan kun hogguu amaaree kun akkuma nalaala jogguudhaan aan matachi dhaqeeti kursii biraata qullaa qabadhee amma tokko isaan ol seena kottu ayyoo taa'e. Sabooyi arawaan amaaree kun ijjumaan nalaala. Kaan asii fuunee jijjiga gadhiifne jechuudha. Ogguu jijjiga faafam jennaa ogguu jijjiga dhaqee ol deebi'u karaa kanatti ajaa'iba harka jechuudha. Numa teessise. Namichi tokko naggaadeedha warra baabbileeti. Yaa boo gurbaan bira bulii jechuudha waan ati ooftu kana. Wahiitu keessaa natti dhaga'amaa. Kottu idana bira bulii jechuudha. Akkasitti kana hunda akkasitti godhuu ture. Guyyaa tokko maata akkasitti dhawaati akkasitti dhalaa ol kabajaa dhufe kana. Jaartiin akkasiree diree dhawaati bitattee ganda qoree buusuu feete diree ni haramaaya. Walee magaalaa keessa gurbaan dhamoo buuratee araarsoo jennaan niin caccabsa mo'ata buusa kana ni deebifte jeen bakka. Maal keessa obboleettii. Akkasitti fuudhanii tuttuubaa makiinaa atoobusuu tuttu lammata deebi'ee beebii jaartiin siree sii buufattee jechuudha. Addi ati warreen isaati. Akkasitti wanni ajaa'ibaa tun takkanaa tanaan dalagame jechuudha gaafa san. Mirqaana nuti guyyaa san qabnu ajaa'iba jettanii akkasii egaa rabbiin guyyaa tokko ta'uu ma bilisoomna. Xiqqoof booda deebinee warra keessaniin wal barsiisuudhaaf sooressa haati teessan eenyu jedhaman? Muuminaa Eeboo jedhamti. Abbaan keessanoo nama akkam turan? Aangoon isaanii hariiroon Haayile Sillaaseedhaa wajjin qabanoo maal faara hojjechaa turan? Abbaan kiyyaa gaafa xaaliyaan gaara mul'ataatii cabee dura waa'ees gaccabee gaara mul'ataatii fi borraa'ees gaccabee lagara hammas kana guute san akkaataa amaaritti nama keenyatti miidhu kana obsuu dadhabee akkasitti mi'a harkate jechuudha. Mi'a sanii wajjin warrummaan biyyaa duulee amaara kan waldee raamesirraa fuudhanii hanga hunno waldee meexii fi jaajaa geessan jechuudha. Akkasitti gaachitti amaarri wanni dhumtee nama torbaas booji'anii kaanit achiin labuu keessaan baaletti ce'anii baalirraan akkasitti ingilizitti dhaqanii harka kennan jechuudha. Waan kana duuba guyyaa san saba isaatiin guyyaa san namni gartee hafuura fudhate jechuudha hammisan hedduu gargaaree dhahinsa kaama dhawanii amaara kan amma tarroon tokko ganda keenya seeneeti dunfura isaa kana qabee ala guura jechuudha dirri duudeera horii keenya kana cabsaa bulan akkanatti halkanii guyyaa horii nyaatanii. Akkasitti gaaduma san hundaa'u kana madalaga. Eegasii lammaas amaarri kun beektaanii beekaa. Nama kana yoo makaanee waan biraa goone wayii biraan dhalata jeeti waan sagalee nama dila kana qabu dhageettii dila kana qabu. Akkasii gaariitti dhiheessee Haayile Sillaasee inni saahiba turan akka gaariitti haajaa walirraa bahuu turanii nama kana jechuun. Akaakuun keessanoo haamiti biroodha hoggaa himamu
doollaba irra garagalchaniit ajjeesanii jedhama. Mee dura doollabni maali? Doollaba jechuun waan sana qaama summiiti baniiti namarra garagalchan jedhan gaafa sana. Daammacaadha. Daammaca jedhanii. Hoggaa sana duuba qaamni namaa kun summiin itti dabarte jechuudha kan irra garagalchanii isa immoo wasaasaan fuudhanii eegas lubbuu qofaa keessa jira hogguu maayaa guddoo gahu. Maayaa guddoon tuni kiiloomeetirii 15 akkanallee taatu adaree irraa akkasitti maayaa guddootti awwaalan jechuudha. Sababni maali? Sababni daammacaadhaati muudanii. Gaafa gartee 96 aduwaa jedhan san namni tokko nafe namni ka'eetichi duule jechuudha. Kaan loon oofaa dhaqee kaan lolaaf dhaqee dachiin tuni hundinuu qullaa turte yokkus gaa Amaaraa keessaa akkamitti maal godhuu qabna akki godhuu qabnu lenneef ala kana meeshaa hafidnu jedhanii alii gurraacha kanya qacarcarii fi hanfaree biyya Affarii fi inni walitti dhufanii akkasitti Jabuutii dhaqanii Faransaayidhatti gaa karaa addeellan ta'iniin qunnamanii waan nuti am Itoophiyaa amma dura bara 1886 magaalaa Belgium Bruxellitti walitti dhufanii nama tokko gaafa Afrikaa keessatti mi'atti hin gurgurina namni nurraa bitu Minilik haa ta'u namuutuu namni waa qabu Minilikitti haa gurguratu jechaadhaan akkasii gaafa san hongawanii galan waan kana dubani qaba maarii mataa keessa Raas Makonnoon wanni jiru mee Addis Ababaan dhaqaa jeen guutana shaggar kan Finfinneen dhaqa jennaan ni jide jechuudha. Haamiti birootu jira. Haamiti biroo jeene. Yokkaa inni biraa deemu numa yaamala mada hojjaniin akkasitti waan sanarraa oofan jechuudha. Akkasitti duniyaarraa saba kanaan dabre innis nama gartee nama gaarii ture nama uummanni fedhuu ture arjaadhaas ammaas gaalamada sossoo'a kana wanni jalqabuu kaan dura qullubbii gaara qullubbii kan asitti jalqabuu barbaadanii akkasitti gaa himijjooynee fi nuti isaan lakkas taate jechuudha. Ammallee Haamiti biroo daranillee Ibroo Shaxaadhaa daran beekamaadha. Barruulee takka takka irrattis niin arkaa. Waa'ee isaanis xiqqoo osoo ibsitanii abbaa keessanii. Ibroo Shaxaatis mee okkoon ichi deebi'e dubana ilmi namaa kun qoomii sabni hundinuu yookiin lammiin hundinuu wanna qabdi seenaa qaban seenaa irratti immaas wanni qaban kaalendara qaban jechuudha. Keenya kaalendarri arraan tana 1454 jechuudha arraan tana guyyaa amma September kanatti baatii Mee 15 eebbisuu teenya amata haaraa keenya jechuudha guyyaan as deemu kun Oromollee naa beektu. Waan sanii wajjin hanga gartee golmoo hormoosootti hanga bal'aa buubaatti namni hoogganoonni kutaa harrakkeessa Raabadooriin jiraate nama 300 jechuudha. Nama 300 wali. Waan kana ta'eef gaafa san ammaas si'ana gartee Ibroo Shaxaa inni Raabadoorii keessatti itti aanaa ture. Warra gartee Calanqoloo irraa tokko jechuudha. Ajajaa waraanaatis Bakar Waaree janiini hayyuun ammaas nama kana waliin qabee dubbisuus Roobaa Galmoo janiiti kanitti gajaarame ni jira jechuudha kutaa harrakkeessa. Sanirraa kan ka'e guyyaa Calanqoo san akkasitti duula silaa Calanqoo sana maarree akka laafutti hin seenu lola Turkii amata 3 dura dhume amata 15 taa'e Turkiin biyya teenya ama 14 akkana taa'e. Zamana san keessatti nama dachiirraa galchichi Turkii fi namoonni gartee gantoonni biyya Oromiyaa keessa jijjiiran tokko qubatti lallaatanii magaalaa Harar kanarraa bahanii nama kana gartee qabsiisuudhaan nama kana warra ija qabu hunda dhaamsan jechuudha. Waan saba adda addaatiin affeeranii dhaamsan. Nuu fiifuu taadiyaan sun nama 35 wanni harka Turkiitti dhume jechuudha. Jeeni guyyaa san dhume. Namni lolu guyyaa san dhume. Lafoon guyyaa san dhume. Warri fardaa guyyaa san dhume. Fardiin umaa nama gariitiin hubbuma huffee keessa kutee jechuudha. Baaraddaa'ee fardii lola keessatti. Kana hunda nama keenyarra musiibaan guyyaa Turkii san buuse Turkii fi Misraa sun ni laaffifte. Kaamaa laaffifteeti akkasitti Minilik dhufe. Minilik illee akka gaarii lolanii Calanqootti. Gaangeen Amaaraa
takkittiin eeboo 35 deemte. Gaangeen dillisuun akkanatti eeboo addaan qabu. Namni keenya ba'a gurmuraa qaba jechuudha. Beekota naguu takka darbe takka hin deebisu lamanta biraa tanuma jirtu sana darba jechuudha. Akkasitti dhaabinsa san sababa wanni itti ta'e bar goobanaa kun biyya hunda keessa jira. Bakka biraati yaanii bakka hunda keessa ni jira jechuudha namni kun. Akkasitti namni tokko gartee kan Amaaraa wajjin dhaabbatee hin dhabamu. Amaara kana fuudhaniiti qarqara gartee isa laaloo kanarra oofanii achiin ol garagalchanii bakka gartee qullubbii tanaan gara duubaatiin bakka namni itti gartee calanqololaa oole hafuura itti fudhatu. Hafuura baafatee irraa ka'ee ima calanqotti lolu kana bakka xuulloo jedhan taa'uu ture jechuudha. Xuulloo jalaa dhufanii dhukkaasnitti baname uummata keenya. Hoggaa dhukkaasni banamu kun dhugaa murtiin qitte boo isaan diiniin duuba kutee nutti dhukkaasa. Akkasitti namni nafne dubbiin namni Oromoo hedduutu Amaaraaf gartee mimmiliqanii Amaara kan daddabsanii muka keessa oofudha wallaalarraa kan ka'e ta'uu mala. Akkasitti gaalama kana namni kun damte gaafa gubbaa dhufuus Oromoon hin beekan. Kaanis gubbaa fideeti Oromoo sana fidee kaanis sobeetuma walafaan kaa'eetuma dirgimni godhe warri guyyaa sanii hinafne jechuudha. Ibroo shaxaa gaa kana hoogganuu turan jechuudha. Jechuudha. Lolaa jalaan qooti keessa ture jechuudha. Mee isinuu akkaataatti gama siyaasaa dhuftan wal dubbannee jirra. Yoomii fi akkamitti eesaan gaara seentan mee jalqaba qabsoo ta'e sanatti chaadachaa. Akkasii wallaahi dubbiin tuni dubbii ajaa'ibaati. Wanni qabsoo tana hogguu gartee rakkoon sitti dhufte hogguu diinni si rakkise haateeti ijatti dhuunfatteetuma gartee urruuma seente jechuudha. Ta gaafa sanii suni akkuma reefu himetti jaartii takkittiin boochu suni hedduu hamilee na cabsiisee dhiiroo akkamitti namni kuni akkuma fedhe nama godha akka fedhe fannisanii kan fedhe hidhanii akka fedhe kan fedhan gallakkisan jechuudha. Akkasittiin tattaaffii godhee hangaan waraqaan guyyaa san katabamte shiftaa kursii irra taa'u. Amaara Shaambalaa Digoo kursii irra taa'u jennee firdi beetii hundi wal lallaalteetuma waraqaa naa kataban jechuudha. Waraqaa san fuuneetiin itti geessan. Kana firraa dhiisee jeetana kopheen dirraan dhuminnaan jeantii gaalla ayyee kana ittiin fufe maal ogoon itti fufe ittiin najjee xabaqaa isaa amal lamaan nyaachisee hidhan darbee isammoo wanni naarraan gaffafamu kajuun eega dubbiin tun hunoo misikiriin itti masakkare wanni inni qabu darajaan inni qabu haarraa galafamtu yaanii barreessan galafuma sana ammaas shawaa dhufanii warri isa kana sinnisu mi'eessa dhufanii qorqorroo cabsanii gubbaa bananii namicha huccuma isaatiin afruma isaaniitiin fannisanii eega du'e booda ifi fajjeese jedhanii ragaa bahanii jechuudha. Dhaaratti ragaa bahanii fi dhaaruma kanaga jijjiiruun yaa humna barbaaddee ani duuba anatti qaceelan jechuudha. Ana kana dha'utti seenanii duuba wanni baabura namni tokko baaburan koriin albeergootiin buliin jedhanii waan yaadanaa kennaniif akkasittiin duuba yeroo maaltu wayya jee duuba biyyuma Sumaalee tanallee fagaattullee ka'ee diri jibbaata godha jee ka'ee akkasitti kaasoon deemuu hoggaan ammas ciroo dhufu. Bashee ammoo saqalee galamsa qabanii baatii sadii galamsa hidhaa taa'aa jiran darasaa 10 wajjin. Namichi keessummaa bira dhufe hunuma ammasaanii iboo ammasaanii gaangee naa barbaade. Amma nama kana dhaqee ilaalu malee hin taatu dubbiin gaangee naa barbaadiin jeen. Akkasittiin ka'ee galamsa dhaqe. Kan galamsa bakkatti gaangee hidhadhuuf naaf himanii ka'eetiin gaangee bakka san geessee hidhee biiroo boolisaa sana waajjiraa boolisaa san dhaqee hoggaan ol seenu maaliiti obboleessa kiyyaa hidhaa jira dubbisuun bira een jeeniin ishee muusa jeen ati hoo maali Abdulkarim Ibrahimiin jeeni akkasittiin seene sheekni duuba nama dullacha nama ilmii dur warra qaree shakakaa kana ittiin natti haasaweetti duuba na beeka waan dur na beekuuf yaa ilma kiyya nuutu kana sujuudee godhatee fi amaarri siidaa mataa gubbaa nu kaa'e haala kana keessa jirra jedhee duuba qawween qabaatii ka'iitii na wajjin deemii duuba shiftaa taanee jiran naan jee wannumaan an duraan qabu natti jabeessee bantiila natti hidhee
hamileen tiyya daran jabaattee asii haanee duuba miijatan inni miijatan darbakooroon caancoodhaan ammas biyya takka inni jechuun sinqillee bakka jalla inni bakka jarri taa'u san. Ogguudha yoo harattuu garee jechuudha. Nama karaan takka karaa baay'inaan nu gala. Shiftoota barbaadaa. Shiftoota barbaadaa. Akkasitti harifa mukana dhufne jecha kana marifu kana garee jechuudha. Boshee akkasuma uummata miti uummata bira dhaqanii miti. Wajjiillee loluun hin danda'amtu nu deebisiin jeen. Akkati kaanee biyyuumarraa dhufnetti miicata deemi. Yookaan miicata deebiin immoo guyyaatti aanu magaalaa jira. Magaalaa tala baanirraa namni dhadhaan hambifnee dhalaa daa'ima harree meeqatamtu dhufee jira. Nama kana hunda osuma magaalaa keessa taa'ee waa gurguratu. Buna keessaa taasisni dhabamnaan aboo wambadee dhufe jaaniituma akka aboo jara kana hunda hidhaddarban nama hedduudha. Qabeenya isaanii dhadhaa adda himaa waan adda addaa kana hundaa'uu saaman. Hoogaa namni waa gurguratu nama diinaa nama ajjeesu nama karaa deemu nama horiin dila kanaan deemu. Yoo taate nama kana biraa nama biyya naatu ajjeese ilma maammireedhaa ka ajjeese waa jara kanaa miti laalaa jenneen idaan isaan duruutu ayyachaa bulan jira meeshaa kana hundaa'u humaa nuti gaadhaadhaa siranne daa'imaa siranne wanni takka wanni irra namichi jara kanaaf deebi'u nu nafne nuun jedha namichi matooraa qaba hayyatu bakkamtu man jarri mataan habaanii biyya isaanii dagalan haadha inni egaa jaran hogguu hamsaala qarra saasa dha'e ganama finjaanii hogguu baatan deemaa jechuudha miila bahar deema akkatitti gaa musiibaan tuni anumatti hidhamtii ganamuu wanniin arkutun dhiiroo biyya buttuu yoo iyya maaltu nama dirmata buttuu dhuba kun bineensi buttuutu biiroo tattaa'a malli maali kun egaa waan firraan halaala dhahaniin yoo arkanne malee waan taatu haanee asii gaa nama 12 taanee baalee dhayne jechuudha baalee keessatti gidee lolaa dhayne gidee amaarri ogaadeen cabsee baaletti gaa duule jechuudha. Warri baaleetiis san dura namni 50 isaanii dhaga warra naannoo laga dhaaree qubatu ogaadeen waa beeceetti dhufee aboo nuti qawwee bilaashi Sumaaleen namaa kan nuti jaaniin namni 50 kun kaanii dhaarerraa kaaniiti jara Sumaalee kana wajjin Maqdishoo dhaqanii mi'a horanii dhufan jechuudha. Isaanii gale kana amaarree dhaga'ee jechuudha. Akkasitti jarri 50 kun isaanii dhagaa dhaarerra qubatee taa'u. Amaarree 7,000 namni 70 namni 7,000 kuma meeqaan siyaasa namni suni 75,000 maalisa meeqata. Ani nama guddaa duule amaarree ajajaan wanni hidhaatis waraana kana fudhatee duule jechuudha. Hogguu laga dhaaree kana amaarree dhaqee jaratti jara faana dha'uutti seene jarri kaduraanuu qophaa'e nama 50 nama dila kana addaan facaasanii dhalaallee mooyyeen hiikkate ani jaqiyyaan biyya isaan keessaan deemee arge nama dhalaallee hiikkate jechuu qabu akkasii amaarri tokko namicha imaamatti hidhanii koofiyaatti maranii gindiirii galchanii hogguu inni karaa gindiir deemu useen buneen faansa karaa eeganii namicha ammaa digadhiisan rasaa hogguu rasaa sarara dhaaban gaangeerraa bu'anii jammaa miilaan akkasii xiqqeetti gaa namichi ajajaan waraanaa suni wannan gale jechuun gindiiritti galee saba kanatti gabaalee keessatti lolli faca'ee namni Maqdishoo dhaqee aboo biyya Sumaalee tinqii fudhadhaa dhaqaa qawween bilaashi jennaan gaala tokko nama 5 akkasiin namni bachoo fudhatee daa'ima fudhatee biyya Sumaalee dhaqee sanirraa nama 3,000 turkatee galee akkasii gaa isaanii lola kana keessa jiru itti dhufne jechuudha. Hoggaatti dhufnu lola sanis gaa akkasumatti waliin oofee gindiirirraa nu oofee amna guyyaa 5 nu dhiibee kunoo gammoojjii nu fide jechuudha. Naannoo imeetti lafa dhiyaattu nama dila kana gaa nama sa'a gaalaa re'ee kan hunda buqqaasee dabarsee akkasitti gaa rabbiin irraa lola sanis ni dhaabee akkasitti gaa lola jalqabuu biyya kana jechuudha. Lolli kun lola fincila ijoollee baalee kan jeneraal Waaqoo Guutuudhaatiin hoogganamu ta'uu isaati moo? Kuni kani warri gaafa sanii warra Hussein Buneetiin hoogganaman jechuudha. Waa Hussein Buneetiif kana kun baalee kuni gamanutti aanu gana hangana hun nurraa fagoo jire guusan. Ani hogguun waa beekee jara kanatti hin dhufe jechuudha. Jarri dura Sumaalee dhaqee jara kana jarri Sumaalee dura dhaqee warra orma kana jechuudha.
achiin booda gara bahaatiin qabsoo eegaluun gara biyya alaatis deemtanii rakkoon isin mudachuu san dura gaama ani miilaan soon deemuutiin Mogadishoo dhaqe yoggaanii dhaaboo warra dalloo waaqoo hoogganu dura maal irratti hidhamtan achirraa yoo eegale akkasi wanni itti hidhamu ani nama lamaan harkadhe karaa deemu kanatti dhidaame jechuudha harreeti jaa'u fudhadhee warra dhanaan jaa kanaan na gargaaree akkasii gaa namni kun halkan kana galgala jalqabnee osoo deemnuu bullee ganama duuba gaa Mogadishoo wasana Somaalee tarkaanfanne jechuudha. Wasana Somaalee hogguu tarkaanfannu amma gaa na dhiheessaniiti na simatanii waan gaafatan nama kana hedduu jaalatanii akkati booda gaa hoggaa isaan akkati arkuanis gaama maallaqa illee nakaa kennanii harreellee 70 gurguradhe magaalaa keessa hogguun dandeemu gaa namni waa dubbisuu gaarii miti isaan waan ulaan rakkatabame kana maqaa biiroo kana naa dubbisu harkaniiti lambada na qabanii darbanii achiin hudhanii Mogadishoo nageessanii Mogadishootti illee namaan beekunumaan hime namni dhufe kuni na hojii haasaweetuma kutanatti hin deebi'u jechuudha. Akkasiin booda gaa eegas baa hidhaa baanaa mangistiinis haala kiyya warruma baalee kaniin ani himu kanarraayi wanni shakkii fi Somaaleen qabdu irraa haqamte namni kun nama gartee qaabsoof deemu jechaadhaan na beekanii anaa haala kana keessa jiru dallorraa namni iyyansa gartee warra waa qofaadhaa kan Somaalee dabarsu dhufe jechuudha. Adam Jiloo janiini waraana hanga wahii fudhatee dhufee akkasitti mangistii Somaalee cercersee tokkuma takkatti gargaarsa kennanii akkasitti ani manni waraanni amaanuu dhabamsiisuuf deema jee kana wayii waatee gaafas gaa gargaarsa harkatee gargaarsa kana wajjin nama deemu dhaban Mogadishuma keessa ana qabaatii takka fiifuu daadarkaan irraan bahin kana malee namni dide namni mandinu askaraani dide hamsaalaqoonni ni dide amma ala kanatti wanti baratu takka matwaalaqummaa barata takka saffaddubbaa jenni hamsaalaqummaa koo baratta jechuudha. Akkasitti gaa jarri kun hundinuu magaalaa keessa akkuma kana olii gayyaanii warra baratee yaamanii dadhaban aboo haa orma kanaa wajjin yaa anis yoo namni kun hin deemin bu'aan takkan argamtu namni waan kana katabu hin jiru namni waan kana suuraa fuudhuuf hin jiru wajji deemuu qaban akkasitti gaa haadhee gaafirraa ifumaaf anaa deema jee hoggaan juugaa kaameraa dheertuu naaf kennanii sanbooda nammaas qalamaa fi daftaraa fi galmee naa kennanii akkasii gurbaa tokko wajjin duuba gaa biyya seenne isa waraana kana wajjin seenne hoggaa biyya dhoynu boruun irratti amaanutti horii huutaa jeen namni kun akkana miilaan dhaabbatee ta'a jechuudha hoggoo nuti ol seenne nuti fi'uu qabeelti fitte deekkaa kana jaldeetirraa dhoorkan jechuudha ganamaan horiilee irraa guusinee fi nyaanna waan kana ta'eef ammuma kaa waan gootan godhaa jeniin ijoolleen achuma kanuma san kaateeti miinoo barsiisan tana gaara hunda afanii akkatti hidhanii gaara gamaatti hidhanii dachitti hidhanii kaan awwaalanii tidhiisan ganama za'a lama goohaa dhufe geedadha gaarra qaqqabuuf deema namaa sa'a tokko hambisuun ta'u. Akkasitti ka dura deemu hogguu jarri torba dura deema torban kun gaararraa ga'ee hin akkasitti ibidda sanirra ejjechuu sodaatanii duduba deebi'anii. Amma dhalajaan faanarraa dhufeeti dirqiidhaan deemaa jedhanii yoggaarra jetan bakki sun aaroo tokko ol ba'e bakka jarri torban irra jetan sun aaroo guddaa tokko ol ba'e aara gurraacha. Ka oliin baqadha jiru wanni haata miinuma haata jechuudha. Akka manaati uummadoo haatana haata achiin jaajuu sooma haata. Akkasitti guddaa san keessatti gaarri sun gurraachomee dhume jechuudha. Gola eela roojii jenniin gorti sun eela tokko jira kan nuti dhufu. Akkasitti gaamaarri sun baqatee hoogganoonni roobbiidhaan okotee helikooppitariin nageellee dabarsanii kaanis ormi kunis baqateetuma namuu gara rabbisa baase kutan jechuudha. Osoo dadhabbii qabaachuu baannee guyyaa sana osoo namni kunillee akkasitti laffa'ee gammoojjii keessa deemuu baatee gammoojjitti dhiyaachuu baate silaa farda gaala 600 baqatee irraa hojjete jechuudha. Gaala illee silaa abbaatti isaanii akkasitti daadarkaan lama wal agartee jechuudha. Karaa deemuu fi biyyaa kan rakkate akkasii baatii lama nu dhahee jechuudha. Ganama za'a lama dhawa gudee malkaa loon bu'anis ni dhawa nama adaadi
goota eegatuun barachuuf teenye amaarii hogguu ifiif dadhabe warra rophilaa ofu kana Israa'elii fi Ameerikaa akka ta'an himan jechuudha gaafa sana. Akkasitti egaa lola hamaa san keessaa rabbiin nu baasee uummanni illee nama waa xiqqummaattu miidhame malee kan miidhame kana rophilaa kanaatu bombii rasaasni fi bombiin inni darbu hamtuudha jechuudha. Gaalli kun walitti bakka iyyuu walii horee walitti qabama keessa buusa. Loon kun ni faca'an jechuudha gochii dutan muka keessa waan faca'an jechuudha gatuu hin dandeenye. Akkasitti egaa lammata Baalee deebi'ee Baalee ammas gad deebi'ee Mogadishuutti wanna goone lammata oguu deebinu akkasitti nama keenya namni mani ka'ee ogaa namni ma biyya Sumaalee keessatti mirqaanaan ka'ee jira dammaqee dhugaa Sumaalee dhaynu Sumaaleen duruutu Arooshaa biyya wanni dhayxee wal ta'an jechuudha Arooshatti mangistiin itti Sumaaleetii fi Itoophiyaa waliin fidanii lolli kadhaabamu jedhanii walii galan goonutu dhufnu amma deebi'aa waraqaan natti dhufte anaa qaree afaan Ingiliziin katabbiidha you have to go back to your country immediately jettu maashaallah. Duba egaa akkas dubbiin akkana taate maal godhuu qabna haa nuti biyya sana homaa isin hin gaafan nyaataas nu kennaa isin hin jennu qurxummii tana guurranna akkam laalta jenneen jira naaltichaan qurxummii tana nyaachuun nu dhorkitanii haa nyaadhaa jee namichi taa'aati nyaadhaa jee akkasitti ijjennee uummanni keenya kan Mogadishoo jiru nutti dirmatee akkasitti nu gargaare jechuudha. Egaa achitti egaa walaba taana jechuudha Sumaalee keessa walabummaan duraan hin jirtu yeroo duraatiin kaambii godhannee shoomoo teenyaas bishaan dhiinnee dhagaa keessaa guurree akkasitti egaa haala gaariidhaan jiraachuus seennee anammaas Mogadishoo dhaqeetiin uummata keenyatti dhaqee aboogaa dubbiin wata durii miti jarri gaafun waliif deemti fidee malli maali akkasittiin ka'ee magaalaa keessa walii yaanee namicha tokko tujjaara haa mana isaa kireeffanne naa isin gargaara haa jee warra wadii qondaala hunda bira nuun dhaqee nu gargaara jee akkasitti nu gargaaranii gargaarsa kanaa fi kabiraa ijaannee ammaas gale asuma akkana yaanuuti diyaad barreeffaan askarri biyya qabate guudha namni ganama dhaqee ana ganama subii ulaa duratti hin eege akkasitti gaafa sharmaarkiin du'ee qabate jechuudha. Namichi inqilaaba godhe kun maal jee saala gabeer jeniin yoo ta'e meetirii takkaa cinaa ta'uu dhabu gabaabaa yoo irra gabaabaadha qorneedha oguu dubbii teenya dhagee xinqii teenya itti himne akkana taane nuti har'a amaaraa wal taanee jirra nagayaasii miti diinaasii miti sana jecha nurraa yoo fageeffatanu namichi yaaduma keenya dubbate yaaduma nuti mataa qabnu kaduraanuu feddagaa oollu kana kanuma nuu himeewu eega inni nuu hime duuba baasaboortiin qabnu kamii ummatan nuu katabe khaarijii akkatabe khaarijaan nagayeetutti katabne nagayeetuun boru fotoo fidadhaa jee fotoo fidannee itti kenne haya barunni fudhattan jeen baasaboortii maaliidha. Ammaas uummanni tokko hawaan Oromoo tanan feeneetu biyya Sumaalee kana keessa ture jechuudha warra ala baratee askara isaanii ifii ka'anii biyya seenanii waa takka godhuun fedhan nama godhumootti hin dhiisan jechuudha. Akkasii gaayarri kun dhaqanii irraa dubbii teenya balleessan namichi numaafuu facaasee tokko giraafa kaleetti geessine danda'a jennu kenne ani kittiin dhiichise bu'aa labaan maaliif haalaan beeka amma gaanuu akkana jiru. Nama kana kan nama dhabnee qawwee mi'a finnee markabaan buufne eenyutti namni nama sadiin arge hajjii janiin tokkoon daammajaa janiin tokkoon abdii maama saanii janiin jara sadeen darasaa arge boo isa hajjii boo hajjiin tana namni gabroome bakka hajjii dhabu waan qabu hottaatti kaambiin singeessa jeetiin jara sadeen kana kaambii geesse chi booda ammaas nama guddaa keenya Baalee dhufe kan Sidaamoo dhufee fi Hararii dhufee Mogadishoo cabee jiru kana kawaayee lolaa beeku barnoota fedhan kana hundaa'u akkamitti finnaa biyya tana jeetiin namicha gartee biyya Iraaq irraa bakka bu'aa ta'ee magaalaa annan jiru dubbisee gargaarsa nuuf fidee kanatti gaa nama Mogadishoo ka'u nam torba kun Mogadishoo irraa hanga Barbaraa dhufutti maallaqa waan isaanii barbaachisu agarre jechuudha. Akkasitti nama 2,000 baasuu irratti ijaarranne jechuudha sagantaa.
laakiin nama deemu kana keessa namni biraa dhufe jechuudha. Wanni tuni yoo ka gaariitti qorachuu baatan nama dhibdi. Namni kun hogguu xiqqoo taa'uun harka utaaleeti safaaraa dhaqee safaraa Sumaaleetti harkaf kennee kaambii baafatee akkasitti dubbiin baqayte jechuudha. Amaarri nun beeku. Katamaa ifruu guyyaa san shaaran Amaarri mangistiin Haayile Sillaasee shaarte. Kamitti waan guddootan waan xaxamee deemu kanatti kuban qabne jedhanii shaaranii ka Sumaaleen beeku ka Amaaraan beeku ammaan nu kana namni gireessan keessatti waan akkanaati hojjetanii jee namni Oromoo teessisa bahaatan namni guutan herreguus hin jiru. Akkasitti kaaneegaa firraa kaanu googaa dubbiin baate osoo dallaa sibiilaan duratti hin jaarre mala haadha wannu jennee nam 36 baatii Oktoobar 17 bara 1970 biyya Yamanii kaanee wasana Sumaaleetti buune. Dhuggaa wasana Sumaaleetti buunu horii dhabne gaala dhabne waan dogoggora buune immoo namni namichaan immoo lafa mijjooytu tani asabii fi leelaa jidduutti beeyta eniin beeku. Lafa gaattee diinni itti nun beekne achi nu buusi jenneen. Kuni asuma fideete wannan nu buuse Saahel janiini Bulhaar jettiin Sumaaleen. Akkasitti kaanee awwaaluuti gaalaas dhabe nama Sumaalee kunis wareen amma dogoggorri keenyutti as karaa qabna jechuudha. Kaakii barneexaan akkasi. Wanni sibiila wanni koofiyaan waan biraati. Akkasitti gaanjarris Ameerikaa gurraachaa bu'e jennii wanni Sumaaleetti dubbii dabarsanii Sumaaleen akka sossootee jiru Sumaaleen. Maaliif haleelee inqilaaba godhan biyyi amma dura hin sakanne hin qabbanoon akkasitti gaa nuu deemu kana nu marsanii nama tokkolleedha poolisaan wattaaddarri sun nurraa dha'e nama tokko Ramadaan jedhanii ka dura shahiida ta'e nu kan isaa mucaasanii jechuudha. Akkasii Ramadaan san dhawanii nulleen hogguu kan laal Rabbiidhaan akka nu gubbaa taphata. Makiinaan achii billijjetti gamanaa billijjetti karaa hunda soodoo hundaan. Qaxiqqaa booda walitti dubbanne eegas walitti dhiyaanne itti himnaan gareen nuuf laafe jechuudha. Gareen ni jite jechuudha. Gareen ta'u abadan mangistiin eega beeyte booda waan jennu hin qabnu geessu qabnu. Gareen namni dhabnee haa jennu jennii guutti himnee Amaaraatu nu dirare ni beeytan isinii magangalummaa isinitti baqannee jirra. Namni keenya guddatee biyya teessan keessa jira jennee itti dubbanne jechuudha. Akkasitti gaa warri kun irra caalee akka nu hidhan jechuudha. Hidhamannee irratti amata 5 bultii 12 hidhamnee gaafa kaan duuba nu eebbisanii gaa hidhaa baanii jennii lakkee maarree orma kanaa waan haa gadhiifnu gudura wanni siyaasaan nuti dhageenyu hanga nuti harka qabannu haa ta'anii yaada ijoolleen ni himanii haa ta'u sun hundi ni hafte jechuudha. Sun hundi hafteeti kaanee hidhaa baanaa roppilaa lamaan nu geesse innaa shakkii roppilaa lamaa ka wal jala deemu kun cinaan keenya roppilaa biraa keessa jira kun booda jira jechuudha. Akkasuma malfishoo nu geessanii malfishoo dhaynaanis fuudhaniituma barandaa Diyaad Barree nu geessanii namni guutee Diyaad Barree duuba namni darajaa qabuu fi qondaalonni kun akkana guutanii jiranii Diyaad Barree himee biyya teenya wanni malee seentan baasaboortii malee seentan biyya teenya baasaboortii malee ni baatan biyya teenya baasaboortii malee ni mi'a qabatanii nutti seentanii dubbiin ta'isan hamtuudha moo isin dhiifne uma bahan deema alas feetan Amaara galaa feetan asxaa nuun jee akkasitti gaa nama makiina irraa rarra'uuniin harka jechuudha. Bahuun Diyaad Barree dubbiin akkasii miti. Nuti wanni duraa ayyaannu isin mi'a keenyaa fi nu kana waliin dhoositanii haala mijjaa yogguu agartan nu gadhiiftan jechaadha yaanne. Ammoo nuti hanga hidhaa jirrus qaabsoo jirra. Uummanni keenya duraan kan isin jaalatu illee hammaate. Kamin nama keenya hidhan jedhanii hammaatee jira. Nuti dogoggora biyya keessanii buune. Biyya obboleessuun biyya isaatti dogoggoraan bu'an waan namatti hammaatu jee. Akkasitti itti haasawe if qorrofeetiin akkatti manni hidhaa waata kanurraan fuutuun jee. Namni kun hogguu qaabsoof manaa ba'u hidhamuu beeka. Cabuu madaa'eetuma rakkachuu beeka. Ni du'a waan kana hundaatu if duratti tarreessinee kanarratti tarkaanfanneeti qaabsoo jalqabne. Sunis sanirraa takka waan takka jiramnutti dhufe hin jiru jeen. Wanni nu miitee galii gaara gubbaa'ee nuura bilisummaa gaara keenya irraa armaateenyee agarra.
ها wanni sun wata kallee nun goone fedhii teenya san yaada cimaa nuti qabnu san nurraan jijjiirre kutu lafaa utaadha jaarsini namni Itoophiyaa irraa hin waa qabajuu kun guyyaan kun arbaa dhufu walitti qabamee yaada tokko kanaaf hin dandeenye amaarallee hajaarra qabu funyaan dho'ina jee dubbatee barbaadame guyyaa san torbaan san nuti rafne torbaan san laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a lama seenetiin sa'a takkatti ba'a sa'a saddeeti seenetiin sa'a takka ba'a boruus akkasumatti itti deebi'a jaartiin taajaajibaati kitaabaan ani qara'ee dhiise san kaartoona deebifti akkasitti na rakkifte warra raadiyoo Maqdishoo keessa dalagu hunda yaamee dheeboo na gargaara jaartii tanarraa qabaayee ala kulleen seenaan Oromoo biyya Sumaalee jirti gaafatan bakka biraan jirtu osoo dammayni jiraatee namni waa barate laayibaraarii san dhaqeeti tuuni tan wanti Khartoum Yuunivarsiitii Khartoum keessatti seenaan Oromoo achi jirti kitaabban gurguddaan kun biyya Itoophiyaa keessa ka Oromoo irraa dubbatu sanichitti jira gurguddaa hangana ga'u anu sadiin harkadhe jechuun kitaaba hangana ga'u sadii achi Maqdishoo nama bira kaayatee jaarsi duunaan jaartiin akka inni didde malee kitaaba sadii kaajaabe qabu gurguddaa akkasittiin duuba guyyaa san duuba qophooyne jechuun guyyaa sanitti akka gaariitti qophooyne. Sooressa Oromiyaa Jaarraa Abbaa Gadaa Somaaliyaa keessaa gara biyyaa deebitanii bahan qabsoome yoomiif akkamitti akka jalqabdan gara siyoonaa deebitan takkammaas. Duuba hidhumaa bahuun keenya amata 1975 baatii Oktoobar 21tti hidhaa baane. Hidhaa baanee duuba Diyaad Barreetti eeguu haasawinee illeen waan gara isaatii nuuf qabu haasawee biyya teenya barbaaddan jettanii nu hamartan je nu biyya teenya tanattuu nama dhabne je bal'ina kanaaf namatti dhabne je akkasitti gaanutis gaanuba nuti akkamatti haraarraa nu mashitaniiti nu gaggeessitan jenne yaanne malee amata shamanuutuu nu hiitanii yaanne namni keenya immoo osoo afaan Sumaalee kana jaalatu osoo Sumaalee jaalatuuti raadiyoo kana afaan hin beekne bitee caqasaan jee akkasii gaa duuba jennaan gaa akkasitti if keessa deebi'ee jara dachaasaa jee jara makiinaa horuus dachaasaa jee dachaasanii wanni jeen nama sadiin isinii godhe tokko jeneraala tokko meejera tokko shaamballiidha jara kanaa wajjin mana heddaa isin kasumaa Itoophiyaan lolu ugaadeen warri Oromoo hundinuu waan takkaan natti deebi'a waan takka irra walii galaa natti deebi'a jee guyyaan arbaa akkanaatiin nuu qabe iyyuu arbaa akkanaa akkasitti gaafa walitti dhufne nutis gahaanee tapoo torbaan guyyaa ajaa'ibaati guyyaan kun jennee laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a 8 seenetiin takkabba intaltii fuuteetuma waan kiyya kaartoona darbiti silaa bakka sanin deebisuu qabdi taaqeetatti hin deebifte akkasii warra raadiyoo bira dhaqee egaa duum iyyoo tanarraa qabaa jeeni soo kana jirru kitaabni gurguddaan kun hundi biyya Sumaalee jira kana Jarman Itaaliyaa maal kan hundi katabame kun yoommoo Kaartuum dhaqxee kan akkasii jira jechuudha kitaabni ka Ingiliis kana kitaaba tokko fa'aa ilaa ammatti namni naa erguun dhabe jechuudha Biriitaanikaa jenni kitaaba sana Biriitaanikaa jenni ammaa kitaaba tokko jira Jarmaniin katabame kitaabni suni wanni Amaarri Oromoo godhe kiristiyaanota hunda qaanfachiisa kan kitaaba Jarmanii katabame nam tokkotu doktora Jarmanii Suudaanii kitaabni sun amma gaana biran jiru biyya Suudii jira jee akkasitti nuu hime jechuu biyya Kaartuumitti kitaaba sammee barbaada kitaaba xiqqishaa jee hanga xiqqishaa afaan Jarmaniin katabame jee amma maqaa isaallee irraanfadhe maqaas naa himee waa hunda naa hime jechuudha duuba akkasitti kitaabni eeyitee jira hojjete taariika Oromoo Suudaan fi Somaalee bakka biraatiin agartu bakka biraatiin faca'ee jira Itoophiyaan haan arshibna itti awwaaltee sanduuqa keessa ta'a jechuudha akkasitti gaa duuba guyyaa sanii qophooyne dhiyaanne anis qabxii 29 qopheessite yaa'ii sanarratti haasa'uudhaaf qabxii sanaa takkittuma irratti narraa dhaabanii takkitti Oromoo irratti hojjetu irratti hin dhaabbadde jechuudha. Taan akkati gaalamni hin gammanne milqaanni jiru dhaabbatte jechuudha.
tasanii awwaniin irra dhufeef hogguu gaa namichi tokko kan dura dubbatu kan Somaaliyaa boogun hogguu irraa bu'e anaatu harka baasee awwaniin dhufeef Oromoo jechaa kana nuti illee hin beeku ture ollaan keenyas hin beeku Somaaliyaan hin beeku Afar hin beeku Amaarri hin beeku Amaarri gaabbisee jira namuutu hin beeku nuti isii tana seenaa teenya agarree maqaan keenya nu mul'ate awwaalaa baafne isa kanaan Somaaliyaatti hime akka Somaaliyaan nu wajjin beeytee duba maqaa kana kabaju saniin dubbachuu fedhan akkasii gaa dubbiin dheertuudha waan kanaaf halumarratti hafne cootoo kanaa waan fixin dubbiin dhaabbatte haa ta'uu immoo ka'uun keenya maalirraa ta'e jara OLF kana nuti golarraa dhufne jenna aboo eega golarraa dhuftan gaariidha amma jaarmee qabdan jaarmee guddaa OLF hajuu biyyaa qabna jen gola jee mataan isaa gola jennaan jee maqaan haya gaa hoottaa eega gola taatan nutis gaafi kunuuti OLF jenna nuti dhifiini isin gola jettanii walii idaannee jabaa takka haa godhannu haa akkasittiin safaraa Suuriyaa dhaqeetti haasawee fiti jejjara san duba namni oggoon dhufeetti mul'atii sodaana jechin dhaynu yoo kafalatti ollaa keenya jiru kana dhayne malee nama Afar jira gaabar Falastiin hasanin dhaynu jedha eega kaasanin dhayne galaasaafaa nama 5 mootor buma 8 taate aboo gaa eega isin ichi sodaatan kunoo arma dhufnaree kana Falastiin kana dhaqee jira tiimnaan namichi Falastiin dhufeetuma anasitti isin naasoysiitu jedhe wanni feete dhuftu anaa isin irraa gaafatama kaati waajjiraati jena wajjin dhaqaanu jechuudha akkasii kaanee gaa waajjiraa isaa dhayne eeysa jirtire aboo jaraa himaa hogganoota keessa Addis Ababaa keessa jiru fedhu ra'iisa Itoophiyaallee haa ta'u himaa jee namichi naatu bakka takka bakka dhooysaa jira kaastoodii jenii bakka namni tuyne achiin safiira kiyyaa fi safiiraa fi ra'iisa kiyya malee doosee san abbaan fedhe laaluu hin danda'u qulfi qabdi naatu citti isinii tiisaa kottaa himadha hin himan akkasii isin warra inqilaabaa deemu jennu warra kuudetaa yaa deema taa qabu jennu isin qaabsoof hin deemtan jedhu dubbiin sun hoggaan haala kana keessa baradhee garabshaan nutti taatee addaan kakaane hogguma sanii yaadan ammas baharuun faa wanni jedhan jeneraala tokko Asmaraa qabna tokkos Maarree qabna tokkos Shawaa keessaa qabna kaan Hararii qabna jedhan eegasu kuudetaadha jechuudha dubbiin sun ammas taate 80 keessa taateeti wanni dhaqee mangistuun hunda isaanii dirqim godhee fixe jechuudha akkas yoo taatan malee yoo bilisa baataa taatan Dr. Baharuun faan Moqaadishoo turan jechuudha marti ture magaalaa safar dhufe gas booda gama gaaraa akkatti seentan yoo duran ibsa akkasii fayyade akkasitti gaakaanee nuti hogguugaa Addis Ababa jira jedhan golli mata qabanneetuma kaanee waltaane jechuudha amma gaa elemoo qilxuu kuni ka'ee seene dubbiin tuni ummata keenya dubbaatota gartee Suuriyaa barate kan sabaana daree kana mataa wareersiteeti tokko isaan keessaa ijoollee fudhatee biyya seene maqaa Sumaalee galbeetiin Harar wanni bookee Baalee seenee Baaleen bookee dhufe akkasii warri biyyaa waliif fidan wal beekan gurbaanii beekanii elemoo fi isaan kana waliif fidee wal taasise jechuudha akkasii elemoo isaanitti hidhaate Moqaadishoo keessatti jechuudha lakkee gaaratti elemoo faana hogguu seenan san jarri kunis seene wannaan itti ulfaate gartee pireeshiin godhaman akka hamatti Sumaaleen tun jara gaggaarii jedhinu kana gartee wasa malee waan dubbataniif jecha jarri duraan biyya seenuu dide kun isaan kana tokko of kenne nama hawwiyyaatiif hoggaatee fudhateeti Baalee dhaqee osoo Baaleen dhaqeen mul'is kana fudhate mul'is kana wajjin Baalee seenanii Baaleen bookeessanii bookeen Harar dhufanii Harariin Addis Ababaarraan Maqaleessanii Maqaleen wanna dhaqan jara gartee Eertiraa kana dhufan jechuudha. Jara Eertiraa bira hogguu ta'u ammas hin taaneef isa jechuudha dhiiseeti ka'ee wanna kute jechuudha. Soodaan dhaqee maadiin kun hoggaa soodaan dhaqu kun kophaa hafe jechuudha. Amma gaa warri Eertiraa moo biyya keessa nu dubbiin jalqabde elemoo baananii miti elemoo kun qaabsoo jalqabe jedhanii ka'ii deemi jedhanii ajaa'iba namni wanni kun eenyu mul'is kun qabu kan afaan tokko hin beeku afaan Tigree hin beeku afaan Amaaraa hin beeku Eertiraa ka'ee Addis Ababaa dhufe Addis Ababaa ka'eeti bakka isaan jiran san dhufe hogguu inni bookee dhufu jarri kalee duruu isa dura kutan musiibaan itti bu'ee jaratti chitti wanni balaan buutee lolli guddaan bu'ee jechuudha. Hogguu dhufu dubbiin dhumte elemoon jiru namuu shahiidan
akkati ka'ees maalee dhufe nuyi dhaabee waliin qabu. Kana gaa qissaa kana naa himi biyyittii carcara akkuma jirutti duraan hin beekne eegaa gaa'ee nama faan shahiidatan namni beeke. Baandiraa hogguu harka baandiraa Oromoo Amaarri fuudhee deemuun tana namni ka'eetuma belgee namni shaabiin osoo duraan beekanii ho'isanii maayisanii ho'imii. Kwaayii liqimsanii akkasitti gaa dhufee naa hime aboo waa ka'e. Anis gaa warri mukhabaraataa huni akkasitti na fuudhanii waajjiraan geessanii na gadhiisanii dubbiin bal'oo keessan seenu. Akkasittiin gaa ka'ee mul'is fuudhee halkan qophaa'aa bullee huccuu jijjiirannee maawwistaa adii shamiiza adii goo'ii adii imaamata adii kophee adii dhalaan sumaalee hogguu nuti kana sumaalee keessa ol yaadu annuun fooqa nuur jettee dhalaan urmaaleen tuni ni nama kana fe'e islaama jaalatte du'e jaalatani akkasitti kaanee hargeessa dhufne ganama subii qorree Mogadishoodha nama nuqban guyyaa sadii na dhaga'e akkati hogguu hargeessa dhufne yaa rabbi guyyaa nan naqiniin jeen magaalaa sana hundi hin dhabeeti mana hidhaa qaamata shanna hojii taa'e qaamata sadii taa'e qabaatii lama taa'e gaazexaa jala ta'anii taphatan akkasitti makiinaan cabxe hogguu nu gaggaragallu hargeessatti garagallu baleestiraan bim kadda gaajanii buunee ichi bullee isaan bariisaa dhufan sijaaraa hogguu lama xuuxeeti fuggaasa kan jimaan akka gaariitti qabaanii dhufan haanii korree fudhata akka zaashanis seenne akka faranjiitti zaashanii ganama magaalaa seenne maadhee keenya ka bakka san jiru dhayna ka magaalaa keessaa qabu yogguu dhaynee olaatti dhooynu ni bane isin lameeni ammuma sirraa bahaje magaalaa tana walinaati waan isin Mogadishoo gootan namni irraa hammaatee jira ammumaan ta'e magaalaa bahaje achi hoteela tokko Harar jedhanii hoteela kana jala teenyeetuma hogguu addaate gad dhiif sa'aa lamatti arabsiyyoo jira za'aa shanitti kalabbee jira wasanarra jira jechuudha za'aa shanii akkasitti jimaa binnee akkuma gaala jabuutii dhufee guyyaa sadii agabee guyyaa shanfaa agabe kanatti gaala nyaannee akkasitti biyyaa karaa biyyaatiin halkanuma kan ammas sakraan jimaa kana quufnee mirqaannee lafa kana tiraakteriin qotanii dachiin hundi hallayyeedha miillee ona itti akka ammas achiin qofti asin akkasitti qabrii lafa isaa jala lafa isaa dhufnee xiqqasho shilim jennee hoggummaas jalaan bari waan ammas lafa isaa irra osoo yaanu tulluu guule halkan sadii bullee achirraa kaanee qondolo haala qondolo akkanatti adareen tura kan nama jiroo ta'e baxalaf jetteeti magaalaa akkasitti xiqqoo gasiinee bullee achirraa kaanee Awwadaay guyyaatti aanu sa'a shanin dhufne ammas Awwadaay boo Haaji Hassan beeyta yeetiin gaafadhe naggaadeedha jimaa dura Mogadishoo dhufe hunoo qorqorroosanii nuun jeen Awwadaay mirgan dhiifnete achiin qorqorroosanitti utaalle gurbaan jima gurgura jedhi nuuf yaamanii ka'eetu nama nuuf fidee nama magaalaa sanii nama fi amanu nuuf fidee akkasitti gaa mirqaannee ummata Oromooillee nuuf yaamu seene jechuudha akkasitti baandiraa qabna tolfannee yaanaan shaabbaa qabna nama hunda qabu akkasitti kaanee gaa shaabbaan dhawnee nama qunnamuu jalqabne jechuudha Awwadaay jimaa keessa teenyeeti. Maqaan keessan maal jedhamu ture akka dhaabaatti? Maqaan daba OLF jedha. Shaabbaan OLF jedha. Wanni keessumudaan keenyaas OLF wanni deemnuun OLF amata lama dalayne kanaan biyya wanni sossooneen isi waraqaa meeqaatan facaafne. Akkasitti gaa maqaan gaachi boodaan naaf kenname waraanaan naaf kenne jaarraa jedhee huun abbaa gadaa itti ta'ee waan ga'etti 77 78 waan ga'etti. OLF'n dalayne jechuudha. Jaarraa abbaa gadaa bakka abaa OLF jettu irratti achi dachaana gara biraatiin odeeffannoon jirtu Finfinnee keessatti ijaarame hajuus ni jira Mogadishoodha hajuus ni jira daran adda baasuudhaaf mee murni Finfinneedhaatiif isin jidduu hariiroodhaa fi garaagarummaan jirtu maali? Hichittiin takka tana tangaarraatti uummata Oromoodhaa biratti deebisaan harkatini asirratti mee ibsa caalaa naa kan ta'e. Nuti duuba yokkaa warri wagguu jarri Mogadishoo osoni goolaa qabna jedhan
نقافة قربات القوتو والربالتي عم بنا جنيني هراي كرايسة إذا نعيامن بوبو لها أورما خنا بيت أنين بير هاي فودنتي أكادتي واني لين كم بيتا خا بتاع واني خنا مالي خا متوقع وغيني يوم ما تلنكم كلك عم نخي كده زندوبة ارترافي تجري خي تتكلم تقالوا اللي دي ما جرا نما خنا اللي بابورا خيسا كم الدبرة جني سويانو توكل رني حسين جاكيتا خاكي تقول جرا سليم بتبرني ده تكتكنا جرا قال تقول توثن دين بورصة بتبدأ أكادتي تقال جماعة خنا كم هذه ما قبل يترف يورا خنا ما خاصن جتين وقعد سباسين جنما الربا خاء مالين خام ساعات يمبله كثير جا قربان جند سنوجيش منا ساعات تبونه إني منا وني كيس تقبل مركاتو كيس منا قبل أكيد لين جو ندفع كثير لين جو أجين منا بهارو لين جو كم بهارو لين بهارون نخنا أوت فتني مالي لما نكمل تكابسون تاجي في وعن بابسو توم بيخن أما كجان army struggle كابسو ميها إنجل كبامو جنما سبورة جاني نقبر إنجين إرتلا نما سديتو مليون سديتو أمارة ودا خندا خنا إنجيل تكنا فلوس تجيس مسماري نقبر كم تنو تلخون مليون سديت جننا بوسني كم مليون سديت كم هذا بوتو نبي متينجين كذا في الرجاء حاسويني مولس خنا قديه بوجن أنا عارف جرأت أكون في دين متى ورا قرتي دلقة كبوا بيجان كيسا أوجاسن كيس تونين أبد إجات وان جانتنا مخينا أكل على خنا أبد هون ونفرد تيبي وما وانا أو أنتنا مخينا قرتي أو أنتنا تنافعنا هم دكوا بيفتني إنجروا نمنا ما نمشي قصونجروا هم يسون جي كان دي تجمع على كيسا بقى مانجتون غريان أنتنا خريلا لبيت ميادا كل أسدي سامع كيسا مانجتو خنا فتو بتوا مانجتو أمارة يا جلاخين يرنا بيجامع يو أمارة اللي ثوب الطبيعة أمارة عمل لي أمارة والنفد إنسان أمارة حوين أمارة عندنا نساء أمارة وكان كان جوكا ونتكلم أكن جرتي برادي كونوا لينجون جرا ما يندم بسودة كون واتك كنجر إيجاتي في سوني مار بلاكالات نملة ونتك كنجر رجرة كتبينه إجافة جسنة كوي كتكوي لما سبوتي أركن لما وني أركن راج برا أركن يكون وني جخيسا كوي خلاص أفرنتنا أركن أمال لك كوي برا يدور كنه جو كوي براتين بيجي زمان كمدو أكثر تكافسو يالكن هوكات إكوتيني نبدلنو دويني قاتر كم في غرقدو فدني وني دمشان كتبوتوني ياركان تو يتسي قبضيه جوانين أمارة رادوبتو جانسوني كوريسيا سابوني أكثر فجأمني هنگا واللقاتي ورقان دمتيجو أوهوي تنفوني ورامني جامعة خيسا نمني رخاية قصيجو وان أجائبا أوهين تنان ثورانا مس الصوفتيجو أكثر تيجا حالا خنان نوجرو وفنجو إساني يارمايك أبنانجن إساني على يانجو خاني أمالي كيس قدينانيس جارا خنا نوكبا قبار سبيرانا جراتني إسان أمو خوتا سينا قالوا تسوي اللفة إيجي تنقولا ساعتا ولي إذن ننجين باروفا ننجين شال ننجين سنسين ننجين إسين ألا بانو فين ألا بانو فين ألا بانو هاي ألا باتن سومالين خراتن كتاج جرتي خران دبراني ننجرو أفردا هنگا سومالين تون takka cabte takka yudus bade bitu jabuti la qulin dande isini asumatti ga walin jiranet idin gaggeysina jechadan o sojiru nu khaysa na horu jal kabani durado so wa basa na majana orani basan kone akadami rabe khadro nu tibi fe jugara tibi ama ya gudon fe boga khob akheti miti oromo bilatis lali walati da hotta yenne itana dubade bi fine مقالتي سخنا تجري خيلتي رمضاني أكيد جلابا فتى خرا قلم سخنا نفه إذا كان جامات أدي جاورنا كوري وقصن متوان روما ملء رفشة دبا في شرانا متاعي سام قمنو دم يسام خري سياسة إني خري ورانا أكنت تجا حالا خنان وصوجرو جتبيك مثلا جميع خلاني يتمثل
namicha kana gurbaa bobbaasaa jennu kanaan bira jira. Jabbatiin tun gaara waan ijjetti gamas gara duuba raammetiin achi jirti. Isii sana qabatan. Isii irraa ijoolleen baafatte lamaan na dhufe. Amma tokkolleen Ameerikaa jira mucaanii. Namee dubbiin hoo himan jechuudha waan isaan haasawan. Jaaketa wanni kanallee ni finnaa kan rasaasni seennee fi qawweellee Almaaniyaa irraa hin akka. Dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma ifdente guutuu turre jechuudha. Namuun beekatan. Namni waan san hin beekne manjiru namni Oromoo ka gaafa san nu wajjin ture hundi ala kana ciisa. Kun inni shahiide amma bobbaasaan kunne kun Ugaandaa jira. Jaarmuma irruun qabne bar mataa miilatti ijaarame jechuudha. Isaan miseensa jaarma keessan kanaan ture akka jaarma kophaa sosoomuu akkami? Isaan duraan akka galaasaa afaan itti himan gola qabna jedhan Addis Ababaa Finfinnee keessaa gola qabna jedhan. Laakiin booda sandaayineetii agarre akka homaan jirre akka ilcaat malee homaan jirre garre jechuudha. Lamata dhufanii dhufnaan nuti damaa jenneen inni damnu jennite ala deemuu feena kan. Eenyu wayita san dura ta'an dhaabaa isinoo maal turtan mee caasa daran ammallee bakka tanatti yoo itti naa deebitan. Itti gaafataan ani pirezidaantii an soora isa guyyaa san keessattis. Lamata mul'is godhan tiyaana mul'is godhan jechuutti tiyaana. Hunga horee torba ni qabna jechuudha horeen bira horee adda addaa. Horee adda addaa qabaachuu turre jaarmama iftende jechuudha. Magarsaa bariifaanoo maal turan? Magarsaa barii kana dhugaa osoo deemnuu gaama magarsaa bariitti numa jira. Hoggaa sababa inni jiruutu ala yaana jedhan nuti waa takka waan dhaabatee nuti hin qabnu nuti dhaaba kanaatiin dubba namni ragaa namni hundi ni jira namni addaraa buna kana keessa guutee taa'ee jiru namni hoggaa isaan dubbatan. Kottaa seenaan jedhan baharuu irraa qabiiti hundi keessanuu dhaaba kanatti ida'ama waliin if jaarreeti waan dalayna lakkee ala yaana. Hayyee eega ala yaatan amma gaasumaalee karaa cuftee jirti gaafa isiin xiqqashoo nurraa gahiite ala isin baaftu. Osoo yaanuuti gaama bahar magarsaa bariifaa meexiin duubaa kana dhiifne kaanee baharoo wajjiin biyya bakka sanirraa kaanee karroo dhufne jechuudha. Eega karroo dhufanoo maaltu ta'e? Dooktar Baharuu Tumsaa maaltu ajjeese laata? Magarsaa bariifaanoo akkamitti dhume? Gaafilee kanneenii fi kanneen biraatis dabalannee kutaa lammaffaa keessatti itti dachaanaatii isin hin dabre. Studio lagamite wal turtii gaarii isin hawwaadha. Sadarkaa tokkoffaatti kaaset viidiyoodhaa kan sooreysa abbaa gadaadha. Marsaa lammaffaa keessatti Dr. Baharuu Tumsaadhaa eessatti kufanii fi akkamitti akka kufan bikkarraa dhaabbate san kan waraabame raabsuudhaaf qophiin xumuramtee karaarra akka jiru isin beeksisa. Kan lammaffaadha. Studio lagamiteedha eega jaaramte umriin isii waggaa gabaabaa yeroo gabaabaa yoo ta'ellee hamilee guddoo
deeggarsa yaadaa hawaasa guddaarraa barbaaddi. Kanaafuu karooratti aanu keessatti goototaa Elamoo Qilxuudhaa, Jeneraal Taaddasee Birruudhaa, Jeneraal Waaqoo Guutuutii fi fakkaatowwan akka isaanii sabboontota seenaa isaanii qoratanii qopheessuudhaan raabsuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoo bal'aan bakka jirtanitti istuudiyoo tana deeggarsa yaadaatiin akka bira jiraattan ni gaafannaa. Kan kanatti aanu kaasenni kuni galiin isaadhaa karoora babal'aa akkanaa kana hojiirra oolchuudhaaf waan nu gargaaruuf jecha koppii godhanii walii raabsuun akka dhoorkaate akka nu hubattan isin gaafanna kabajaadha. Murarratti hawaasni keenya bal'aan Awurooppaa jirtan yaada kana manaamuurraa kaafamee hanga hojiitti fassaruudhaa gargaarsa maallaqaa kan yaadaa kan beekumsaa nuu kennuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Qabsoon itti fufti, injifannoonni dhufti, tokkummaan humna. Dhiigni ilmaan Oromootaa dhiiga bineensaa taatee harka cunqursootaatiin lafatti dhangalaatee kan jaraa yoomnu dhubee miidhuuf manaa baatee warra garaan gurgure ishii keenyaan nu nyaate. Warri bureedhaa yaate gooftaan irratti taatee mirga keenya sarbitee handhuura biyya keenyaa Finfinnee nu darbitee sammuun barataa Oromoo ta'ee irbaata rasaasaa keessummaan alaa dhufee mana keenyaa nu baasa. Akkuma Taaddee Birruu akkuma Bakar Waaree maal yoo garaan nu waaree barattoota Oromoo barumsarraa ari'anii doofummaatti hambisanii ofirraa dhoowwu Oromoo jarri nu rakkisanii. Dhiira mirga saafalmu gooli'umtoota jedhu ammayyuu isaan hin geenye nurra bubbuluu fedhu. Qabsoo diddaa gabrummaa dhoksuuf walii gakkaatu ofirra bubbulchinu waraabessa nu nyaatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu.